Kalaqawwan dinqisiisoo addunyaa irratti hojjetamanii badanii fi irra deebiin hojjechuuf dadhabaman. Addunyaa kana irratti kalaqawwan sasalphoo fi walxaxoo ta'an uumamanii itti fayyadamaa jirra. Baay'ee isaanis yeroo gara yerootti guddachaa kan deemanidha. Teekinooloojiiwwan yaaduuf illee ulfaatoo ta'an tokko tokko garuu waggoota dura hojjetamanis akkaataa hin beekamneen akka badan taasifamaniiru. Hojiiwwan kalaqaa kunis hamma ammaatti dhala namaaf hibboo kan ta'anii fi irra deebi'amanii hojjetamuus hin danda'amne. Kalaqaawwan kunis otoo hin balleeffamne ta'ee rakkoowwan addunyaa irratti amma mul'atan baay'ee arguu dhiisuu dandeenya. Jaallatamoo daawwattoota keenyaa, har'a kalaqaawwan ajaa'ibsiisoo amanuuf rakkattan addunyaa kana irratti uumamanii turanii fi mootummootaan akka badan taasifaman isin daawwachiisa. Dursa kan chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii ta'an affeerraa kooti. Viidiyoo kana haaluma salphaan laayik godhaa jalqabaa. Sadaffaa, water powered car. Yeroo kanatti ikonoomii addunyaa kan qabatanii fi biyyoonni akka hin guddanne kan isaan godhan keessaa boba'aan tokkodha. Biyyoonni baay'ee gurgurtaa boba'aa qofaan biyya isaanii ijaaruu danda'aniiru. Boba'aan jireenya guyyaa guyyaa dhala namaa keessatti kan hin dhabamnedha. Biyyoota boba'aa baay'ee fayyadaman keessaa Ameerikaan ishee dursaati. Boba'aa isheen guyyaa tokkotti fayyadamtu kunis kan Itoophiyaan waggaatti fayyadamtu wajjin ta'u. Baay'inaan boba'aan kan oolu konkolaataawwanii fi konkolaataawwan boba'aa baay'ee fayyadamuu isaaniin wal qabatee addunyaa kana irratti akka isaan waan biraan hojjetaniif yaaliin baay'ee godhameera. Yeroo kanattis konkolaataawwan elektirikii hojjetamanii gabaaf dhiyaataniiru. Haa ta'u garuu warreen elektirikiin hojjetan kanneen boba'aan hojjetan bakka bu'uu hin dandeenye. Egaa bara 1990 Starlin Mayeriin konkolaataan guutummaatti bishaaniin hojjetamuu isaa hammam keessanitti quba qaba. Maayer akka dubbateetti konkolaataan inni hojjete gaalonii 22 qofaan kiiloomeetira 303 deemuu kan dandeessu turte. Kanas hojjetee agarsiisee ture. Qorattoonni baay'een konkolaataan Maayer hojjete seera termodaayinaamiksii dura jiru kan diiguu fi ammallee akka isaaniif hin galle dubbatu. Maayer kalaqa kana erga hojjetee booda miidiyaalee garaagaraa irratti intarviiyuu kan dhiyaate yoo ta'u, hedduus haasa'amaafii ture. Innis intarviiyuu godhe irratti kaampaaniiwwan boba'aa Awurooppaa fi Arabatti argaman baay'een doolaara miiliyoona hedduu akka kennaniifiif kalaqa isaa akka balleessu isa gaafachuu dubbatee ture. Inni garuu yaada isaaniin walii galuu dide. Bara 1998 Maayer obboleessa isaa wajjin ta'uun waa'ee kalaqa isaa abbootii qabeenyaa wajjin haasa'uuf gara hoteelaa deeman. Isaan wajjin haasa'anii nyaatanii dhuganii gaafa ba'an garuu Maayeriif obboleessi isaa lafa irratti kufan. Lubbuunis hafuu hin dandeenye. Poolisoonnis kan isaan duran nyaata summaa'een ta'uu beeksanii turan. Garuu kan itti gaafatame hin turre. Kana qofa otoo hin taane Maayer du'ee torbee tokko booddee gaaraajii inni itti kalaqatti hojjetu kan gubate yoo ta'u, waraqaawwan isaa hundis gubataniiru. Konkolaataa inni hojjetee tures bakka dhaabbattee turte eenyuun akka ta'e otoo hin beekamiin hatamtee ammallee eessa akka jirtu hin beekamu. Egaa kalaqni kun otoo addunyaaf geeratee qaala'insaaf faalama qilleensa amma jiru arguu dhiisuu dandeenya ture. Saayintistoonni ammallee kalaqa kana hojjechuuf yaalii gochaa jiraatanis kalaqa Maayeriin hojjetame garuu hojjechuu hin dandeenye. Lammaffaa, Sloot Digital Coding System. Bilbilli isin harkatti qabattan stooreejii inni qabu hammamii? Namoonni baay'ee yeroo bilbila bitan kan isaan ittiin wal dorgomsiisan stooreejii isaan qabaniidha. Egaa wanti kun namootaaf dhiphina akka hin taane kalaqni hambisuu danda'u bara 1995 hojjetamee ture. Maqaan kalaqa kanaas Sloot Digital Coding System jedhama. Namni kalaqa kana hojjetes Room Keejaan nama jedhamu. Kalaqni inni hojjetes haala nama ajaa'ibsiisuun faayiloota gurguddaa ta'an daqiiqawwan keessatti gara kiloobaayitii jijjiiruun bilbilas ta'ee kompiitaroonni kuusaa faayila isaanii hamma qabachuu danda'u dachaa kuma kan guddisudha. Akka inni jedhutti hojiin isaa fiilmii GB hedduu ta'e gara kiloobaayitii 8tti jijjiiruu kan danda'u yoo ta'u, kan nama ajaa'ibu qulqullinni faayiloota jijjiiramanii sin irratu. Bara ammaa kana sooftiweeroonni faayiloota gara faayiloota xixiqqootti jijjiiran yoo jiraatanis qulqullina faayilaa otoo hin hir'isin hanga kuusaa faayilli sun qabatu hir'isuu hin danda'an. Egaa kalaqa ajaa'ibaa kana dhaabbileetti gurguruuf haasaa irra otoo jiru mooraa isaa keessatti bakka biqiltuuwwan jiran keessatti du'ee argame. Abbaan kalaqaa kunis kan inni du'ee argame kalaqa isaa kana gurguruuf guyyaa tokko yeroo hafu ture. Dooktaroonnis du'uu isaaf onneen isaa hojii ala ta'uu ibsanis odeeffannoo gadi fagoo kennuu hin barbaanne ture. Kanarraa kan ka'es kalaqni sirna dijitaalaa amma jiru guutummaatti jijjiiruu danda'u akkanumaan hafe. Sababni isaas erga Room du'ee bakka kalaqni kun kaa'ame argachuun hin danda'amu. Qorattoonni baay'ees kalaqa kana irra deebi'anii hojjechuuf yaalanis hin dandeenye. Tokkoffaa, Starlight Plastic. Pilaastikoota baay'ee isaanii kan nuti beeknu ibiddaan baquu isaaniiti.
yeroo ammaa kana addunyaa kana irratti pilaastikiin ho'a guddaa dandamachuu danda'u hin jiru. Har'a garuu bara 1933 pilaastika ho'iinsa hanga seentigireedii 10,000tti dandamachuu danda'u hojjetamuu isaa isin daawwachiisa. Kan inni hojjetames keemistii Maawuris jedhamuun ture. Maawuris maaliif pilaastika kan akka hojjete yeroo gaafatamettis yeroo tokko xiyyaara kufee caccabee arguu fi pilaastikoonni achi keessa jiran boba'uun namoota miidhuu dubbata. Pilaastikni inni hojjete dachaa 6 sibiila caalaa ho'a dandamachuu danda'a ture. Hanqaaquu tokkotti pilaastikni kun itti maramee oksijiniin yoo gubate qolli hanqaaquu sanaa waan tokko illee hin ta'u. Kalaqni kunis addunyaa irratti abdii guddaa fi abdachiisaa ture. Haa ta'u malee namni kun bakka hojii isaatti du'ee argame. Sababni du'a isaas dhukkuba onneedha kan jedhame. Du'a isaa boodas pilaastika inni hojjete irra dhaabbatanii pilaastikicha irra deebiin hojjechuuf yaalanis hojjechuu hin dandeenye. Waraqaan waa'ee kalaqa isaa kanaa ibsus argamuu hin dandeenye. Kanarraa kan ka'e kalaqni ajaa'ibsiisaa kun akkasumatti hafeera. Jaallatamtoota keenyaa viidiyoon keenya har'aa asuma irratti raawwata. Kanneen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabskiraayib godhaa. Maatii keenya ta'a. Suubii haaraa yeroo hunda haaraa.